جنة دعائي قوناف وان هم تو ربي سر هارون قفات كرر هاكاز وان انتاني أورمو ربي هاقب وان أورمو تجابا باس ربي بيه دارا يد ربي هار وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كربي جيسانتي بيه ربي جيساني هابوز همتون أورمو أرجين أورمو جالة شيني كون جزء ولا أورمو دعائي ولا كناني جنة بيتشا نما بني آدم تيجي بني جالدا نما رقاد بتوني جالدا نما حق أدو بتوني جالدا نما أران جالن نمو نما أرا رب اللين جالتون اللين جالن كناف ليفهمنا أقول من قدرة سوريجرا إسانيف دبر جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا قلتني أبليان ألوتا كبيتك كدي قال فين وللرابانة درسه نمتيجة توكتو دامو وسوجد أنيني بيديدا كانت دلته هيو واجر جران غاف أني بدي باي جرجان مال جنان كدلت هلكني دكنا إفان إنجرو كانت إنجي أن المديرتي نرينجو قبني أن أورا نمرو قبني دكنا كانت إنجي تدبرتي داياسن الرت جرجرات رتي isitu milaaci qaraatin garaa kiyyarraa mure ani sabii adoo xiqqoma kana tuytu taate an arran jiru gaafa ani badee bayee jedhe jira wanni jawaaritti dheengadda aggaamame suni akkasitti laallanu aggaammii sanii waan oromoon ta'e agarre adoo haalli sun ka ugurga'u taate akki nu jirru akkanaa miti kanaaf akkuma shayni kenna karaa baasan jawaar bagaamtuun san jala rabbi si baase itti aansee jagnoota si marsitee si eeydu wareegama barbaachisu kaffalla malee bineensatti dhiifneen galle joollee jette san ammas kabajaan kenna akka ummata alaatti isaan haa ga'u. Oromoon walirraa dheessuun qabu. Dheengadda joolleen lama yuunivarsiitii keessatti wareegamnaan warri gabbahuu dadhabes nyaata didee barnoota didee oromiyaa bakka jiru irraa soomee kun ka carraa argate gabbay wanni nu abdan dhaloota kiyyaa miti dhaloota natti aanuuf miti akka akaakayyuutitti illee walaale dhaloonni ammaa achi roorroo ufittin dhiisu walillee wallaalu kakaleessa oromummaa keessan baraa jedhaniini gorsaa turan rabbi gadi baasee jira namni tokko irraa duu wal bira dhaabattii lafti takka tuqamtu akka bara dheengaddaa burraayyuun ta'inna sabbataan kenna jaansanitti abdii guddan nurra jira dhaloonni jawaar kanaaf anillee wanni jedhu mee laala ummata gadhe amma wanni dubbata hundi miidiyaan jawaarri seeratti nu haa kalaa'u nu haa gaafatamuu jira nu nama yakka hojjete biyya teennatti dhufe ka qawwee mana amantii xillaatii jedhanii fi masqalii fi baabiliin taa'uu qabutti magaazana godhan hin dubbannu nu ija takkitti miidiyaa tokkichaa fi gurbaa oromoo irraa dubbatutti addunyaan tun sochootu itti farramna jettu yoo isaan miliyoona 2 farraman nu miliyoona 50 akka bitishinii kenninuuf wallaalanii afaan banan. Mee arra ala kanaa maal godhan qorra kana keessa Yuunivarsiitiin bal'aan Oromiyaa keessa jira. Ilmaan saboota kan uummata nu keessa qubatu dhiisi biyya biraati dhufee nu keessa jira. Joollee xaartee yuunivarsiitii isaanitti erginu tuttuquun uummata namni kenna eessa jira sabni kenna eessa jira kakalee gootaraa namaa ijaare kalafa naa kennin qota na bulchi jedhe ka carraa argatee nagadee achi keessatti jiru hundi arra biyya keessatti dhufee qubate dhiisee nu amma dabre biraan kenna jennee achi yoo dhayne hin dubbanne gondar kenna jennee achitti biyya teessanii jennee nu qubsiisee yoo jenne malee hin dubbanne gojjamitti infalmaan kam oromiyaa keessa qubatanii xiyyaara warri jiru hagam uf beekanii annaan galu kanaaf filannoon godhamuuf deema filannoon godhamu kun hiree uummata keenyaatiin biyya saniif takka achi nu tarkaanfachiisa takka nu dhedheemsa kanarraa kaka'e filannoon oromiyaa keessatti yeroo duraatiif godhamu kun yeroo duraatiif kan kijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa akka ta'u kan nagayaan godhamu akka ta'u kan bilisa ta'ee hundi itti dorgome ummannis bilisaan yeroo duraatiif
qubaan nama isa bulchu itti filatu akka ta'uuf mariin bal'aan irratti godhamee tarsiimoonis kaayamaa jira. Akeekni isaa akkuma reefu jedhetti dhimma filannoo irratti mariin godhamaa jiru. Tokkoffaa filannoon kun kan nagaaf kan bilisaa akka ta'u, kan kijibaa, kan dharaaf wal fixiinsaa akka hin taaneef mariin godhamaa jira. Kan lammaffaa kan injifannoo waloo fidu. Akka Oromootti bakka amma geenya kanarraa akka hin deebine. Oromiyaa keessattis sadarkaa federaalattis Oromoon sagalee tokkoon akka ol ba'uuf wal hubannaaf tarsiimoo waloo baasuu irratti hojiin hojjetamee wixineen dhiyaatee gabbachaa jira jechuudha. Haga ammatti gaaddisni kun walgahii 4 godhatee jira. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaa furuuf hojii eegalamee irratti deemamaa jira. Dhimma filannoo irratti waliigaltee bu'uuraa irra gahamee jira. Waliigaltee bu'uuraa hedduu isaa ibsuun nama maaf hin barbaachisaan taane akkamitti Oromiyaa keessatti filannoon ifaaf bilisa ta'e kan namu keessaa bu'aa argatu, kan namu keessaan dhiibamne akkamitti godhama kan jedhu marii godhamee jira. Bu'aan isaa immoo amma argaa jirtan amma tokko tokko. Hidhamtoota hiikuuf dhaabbilee fi waajjira dhaabbileen siyaasaa waajjira isaanii akka banataniif waliigalteen godhamee jira. Hidhamtoonni keessattuu bebbeekamoo ta'an guyyoota muraasa kana keessatti hin bayan jennee kan abdannu. San qofaa miti tokkichi akka nafnetti namni sababa tarkaanfii siyaasaa ilaalcha siyaasaatiin hidhame kamiiyyuu akka bahu irratti waliigaltee godhame. Kun immoo wal amantaa mootummaatii fi keessattuu adda bilisummaa Oromootiin wal qabatu waan ta'eef hogganoonni lamaan akka waliin mari'atan akkasumas warri achi jirullee yaada akka itti kennan godhame gara hojiitti seenamee jira. Kabiraa wanni dhumarratti isiniin jedhu abdiin xiqqoo hin qabdi jechuu gaaddisa irratti. Abdiin jira lafa hin qabanne garuu lafa hin qabanne lafa qabatee itti bufaa isin ceese yoon jedhe kijiba. Akka yaadatti, akka wixineetti, akka bu'uuraatti waan saba kanaaf fayyaduu danda'u, waan gaagama hanqisuu danda'u. Bishaan kan jige hin boo'anii tamaaf tol qabaniimi. Waan baay'een boo'ee mireefu ka jige. Ka hafte garuu gaaddisa kana jalatti ol qabuudhaaf tattaafataa jirraa jechuudha. Kanaan wal qabatee waa'ee filannoo 2020ti. Filannoon nagayaa fi bilisa yoo kan godhamuu danda'amu taate. Filannoon nagaa fi bilisa yoo kan godhamuu danda'u taate ceehumsa kana milkeessuudhaaf shoora guddaa qabaachuu danda'a. Filannoon godhame yoo nagaa hin qabaatin filannoo duratti jeequmsi yoo jiraate, filannoo boodatti jeequmsi yoo jiraate, wal dorgommii irratti jeequmsi yoo jiraate, pre-election violence kan jennu. Filannoo booda jeequmsi yoo jiraate, post-election violence kan jennu keessattuu bu'aa isaa irratti walii galuun dadhabame jeequmsi yoo yeroo taate biyyattii sun irraan haftu. Kana namuu beekuu danda'uu qaba. Namu filannoon itti aanu kun akka amma yaadamu kanatti godhame namni walii galee nagayaan filannoo kana yoo gaggeesse rinasansi ta'a biyya saniif. Wal hanna jennaan garuu wal qabatanii baduu dhufa jechuudha. Maaliif? Jeequmsii fi hanni jiraannan biyya diiguu danda'a. Keessattuu warri mootummaa deeggartan waan tokko badda. Biyya san keessattuu Oromiyaa keessatti filannoo dhiisii marfee hatuun hin danda'amu yeroo ammaatitti. Baay'ee ulfaata. Uummanni akka waan ija 100 qaamarraa qabuutitti ilaalaa jira. Nanaata jennaan rakkoo guddaa keessa seena jechuudha. Filannoo hatuun hin danda'amu. Filannoo hatuudhaaf tokkoffaa dammaqiinsi uummataa samii ga'ee jira. Lammaffaa humni mootummaa filannoo hatu waa lama barbaachisa. Tokkoffaa ganzaba leecalloo ittiin nama sossobanii nama ittiin bitan barbaachisa. Lammaffaa immoo humna warra ganzaba didan kabalaan shimalaan garagalchan barbaachisa. Arra caasaan mootummaa jabina qabu ka filannoo hatuudha fayyamu hin jiru. Kan nan hatajee ofiifuu hatamuu danda'a. Kan nan hatajee harka isaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf hin kolfina. Warri hatu sun harka qabamuu qofa osoo hin ta'in wal qabannee baduu dandeenya jechuudha. Kanaaf filannoon itti aanu ka ifaa, ka walabaa fi kan nagaa godhu irratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Gaaddisa kana jalatti hojjetamaa jira. Isinillee hojjechuu danda'uu qabdan. Filannoon nagaa fi bilisa akka godhamu yoo ka barbaadamu taate wal hubannaa fi wal amantaan dhaabbilee mormitootaa fi kan biyya bulchuu jidduutti baay'ee barbaachisaadha. Ce'umsa keessa waa lamatu uumama.
warri biyya bulchuu tokkoffaa sireen itti ho'itee waan jirtuuf irraa ka'uun barbaadu. Rakkoon san qofaa miti. Waggaa 27 hidhaa waan tureef ajjeesaa waan tureef jarri kun barcuma irraa na buusanii nan dhiisanii dhidhiitanii mana hidhan na darbanii jee shakka. Waan shakkuuf itti goggoga sireetti takkaa barcuma sanitti. Warri mormitoota ammoo waggaa 27 qorri keessan ture hidhaa keessan ture har'a naan maltii hiixadhee barcuma irraa yoo nafe nan dhiisuu waan jedhuuf wal sodaa uncertainty fiiru uumaa jechuudha. Kanaaf hojiin guddaan hojjetamuu qabu paartii biyya bulchuu fi paartii mormitootaa jidduutti wal amantaa gochuun sana keessaa foormulaa hojjechuu barbaachisa. Kan hojjechaa jirru kana maali kun? Filannoon kun tokko absolute winner absolute loser kan jennu akka nuumu. Filannoo kana keessaa namu itti baasaa keessaa haa xiqqattu haa guddattu xiqqoo akka qoshorachuu danda'u. Lammaffaa filannoo booda kan moo'e shimalaan kan nama ari'u akka hin taane kan moo'ame ka ari'amu akka hin taane wal amansiisuu fi wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e jala muruun barbaada. Yaanni amma qabnu yaanni an sabattis jarattis nu hundi waliin dhiyeessaa jirru maali? Oromiyaa keessatti paartileen jiran dorgommii bilisaa erga godhanii booda kana naa qabadhaa nama hundatti hima barbaachisaadha. Wargahii bilisaa godhanii dorgommii bilisaa godhanii filannoo erga godhanii booda akka heeratitti abbaan 51 argate mootummaa jaara. Sun garuu rakkoo qaba ce'umsa keessatti haala qabatamaa nu keessa jirrurra haala qabatamaa siyaasaan ce'umsaa qabdurraa kan ka'e kan ta'uu qabu mootummaan gara fuulduraa ijaaramu kan yeroo hunda Profeesar Maraaraan jedhu National Unity Government mootummaan namuu keessaa qooda qabu akka ta'u ammumarraa wal amansiisuunii fi lafa kaa'uun barbaachisaadha. Walii galaanis akka jiranitti kan hubachaa jiru jechuudha. Lammaffaa sadarkaa federaalaatitti Oromiyaa keessatti abbaan barcuma 50 argate hundi isaa federaala yoo dhaqu Oromoo ta'ee dhaquu danda'uudha qaba jechuudha. Kun barbaachisaadha. Imaammata wal fakkaata kaadhimamaa wal fakkaata asitti mana ofii keessatti gatii walirraa buusee bitee wal gurguree waan fedhes godhe sadarkaa amba dura yoo dhaqu garuu ejjennoo takkaan kaadhimamaa tokkoon gara fuulduratti bahuun barbaachisaadha. Ta'uu baannaan chirichaaroon gurguramna jechuudha achitti. Chirichaaroo warri gurguramuu barbaadan jirtu. Kun milkaa'u wanni nama jedhe kun filannoon ifaa bilisaa milkaa'uudhaaf nageenyi waaraa dhufuudhaaf rabshaan jeequmsi lol lixaa fi kibba jiru kun akka dhaabbachuudhaaf wantoonni barbaachisan mootummaan amala wayyaan irraa barate kan nama ajjeesu walitti guuranii hidhuu mana murtiin alatti doorsiisuu dhaabuu danda'uudha qaba jechuudha. Akkasumas aggaammi tuttuqqaa miidhaa Oromoo irra bifa adda addaatiin gahu keessattuu dachii isaa jidduutti irra gahu kana dhaabsisuu yoo kan hin dandeenye taate walii galteen dur asii yoo guduunfane asii hiikamaa deemti jechuudha. Kanaaf mootummaarraa waan guddaatu eegama. Mormitoonnis akkuma agartan har'a adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Paartiin biyyoolessa Oromoo yeroo gabaabaatti galmaa'a. Erga heeraaf seera biyyaatiin karaa nagayaatiin naamusaan qabsoofne jedhanii filatanii karaa biraa ija raasuun hin barbaachisu jechuudha. Qalbii lama hiruun hin barbaachisu jechuudha. Heeraaf seera eeganii naamusa eeganii heera san keessatti heera tarroofamte san keessatti dorgomuun of ijaaruun of qopheessuun barbaachisaadha. Sarara cehanii mootummaaf sababa yoo kennan taate ammallee deebinee waan guduun fide san hiikutti seennaa jechuudha. Gaaddiseelatti walii galtee fakkeessaa osoo hin taane wal amantaa gadi fagoo uumuudha barbaachisa. Yeroo fudhata. Namoonni hedduun kun wal madeessaa ture. Waan hedduu nama gammachiisu keessaa yeroo ji'a hojjetaa turre kana keessatti abbootiin keenya gameeyyiin qabsoo keessa turan ka xiqqoo walitti qorrifataa turan ka walitti gaarreeffataa turan hedduun siyaaraa walirraa fuudhanii aarsuu eegalanii turan jechuudha. Har'a inumaa addaan baasuu hin dandeettu jechuudha. Cinatti nu dhiibanii maqoo bayanii haasayan. Kanaaf namni keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira.
hoggansi keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira. Amma immoo warra mormitoota qabsaa'ota duriitii fi warra mootummaa wajjin walitti dhiyeessuudhaaf wal amantaan dhugaa wal amantaan Oromummaa irratti hundoofte akka dhuftuuf baay'ee irratti hojjechuu. Maaliif wal amantaan jiraachuu baannaan hiriyaa waliin amanne malkaa ceetuu hundatti wal kakachiifti. Kakattee achi ceenan immoo ndiiti. Kanaaf wal amantaan wanni gaarantii ta'e qophaa'u irratti hojjechuu barbaachisa. Walabummaa paartii ofii eegaa. Walabummaa independence paartii ofii eegaa dantaa sabaa dursuun barbaachisaadha. Kana maaliif hin jaa? Paartii dhaabaa qabatanii maqaa paartiitiin dhaabatanii mootummaatti maxxanuulleen mootummaa sin miidhaa maqaa paartiilleen balleessa. Tokko. Paartii qabatanii garuu paartii sabaa biyya caalchisanii waan paartii xiyyaa malee dantaa sabaa qilee adaytuun hin ta'u jechuudha. Paartii ofii cimsachaa dantaa sabaatiif biyyammoo sanii ol cimsanii deemuun dhaabbilee siyaasaa hundarraa kan eegamu ta'a. Dhiibbaa fi deeggarsa uummataa kan biyya keessaa biyya alaa barbaachisa. Hojiin eegalame kun akka bakka gahuuf, walwannaan eegalame kun akka bakka gahuuf hojii guddaa eeggamu uummanni keenya dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan jechuudha. Warra mootummaa irra jiru irrallee, warra mormitoota irrallee biyya keenya keessa nageenya akka jiraatu, filannoon ifaa bilisaa akka jiraatu, nama hidhuun nama ajjeesuun wal ajjeesuun akka dhaabatu. Dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan. Bakka immoo waan isaan gaarii tolchanii cimsu deeggaruu hamilee kennuufii danda'uudha qabdan jechuudha. Dhaamsi tokko anis ni qabu kana. Egaa waa'ee isaaniif waa'ee keenyaa kana jedhan hoo. Hanga ammaa akkuma beektanitti aktivistii xiinxalaa hoogganaa miidiyaa ta'ee gamaa gaman waliin dha'uun isin gargaaraatu hin ture. Erga biyyatti galee immoo arrii tiyyattis fayyadamee akka jaarsatti Somaaleef Oromoo jidduuttis dhaaba kanaaf kaan jidduuttis hedduu yaalaa ture jechuudha. Garii itti milkoofne, garii itti qaanofne humaa miti. Sabaaf goone. Kanaaf baay'ee yaalle hammi tokko bu'aa buusee jira. Haala amma jiruun garuu keessattuu duula Oromoo irratti guddaa banamee deemu kana ofirraa cabsuudhaaf dogongoroota keessaan uumamaa jiran karatti deebisuudhaaf moggarra dhaabachuun akka nan baafne anis warri wajjin daleenus gara amanuutti dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo kanaaf filannoo asaanu keessatti akka jaarsaatti akka daawwataatti osoo hin ta'in akka kaadhimamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf nan shakkin gaafan gargaarsa gaafadhu na biraan hafin dheengadda immoo bahee du'a na oolcheessan maqaa isaa kabachiisuudhaaf nan hirmaadha jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuma jeetti filannoon as deemu kun ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya saniif naannoo sanii murteessaadha. Filannoo san keessatti madraka fi fooramii kamirrattu dantaa Oromoo, ejjannoo Oromoo, dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka maletti. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Seenaa boonsaa qabna. Dhara nurratti hojjetame malee dhara orma irratti hin hojjennu. Daangaan nutti darbame malee daangaa namaan ceene. Dhugaa keenya awwaalame ka ormaan tu'in. Dhugaa Oromoo
fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'ota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinuu abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoggan asii deebi'e gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenyee bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmiyoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kana bu'aa buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana kan hin beeksifne. Wanni waadaa gallu garuu wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraa'u. Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsiimoo lafa baafannee lafa kaa'annee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegarra hoggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'uu qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiititti qoqqoodamnee hin seennu. Kana waadaan isinii gala. Waan takka shakkinaa. Dr. Maraanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis kanarratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti, gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna. Warra kanarratti garaagarummaa yaada qabnuun wal kabanyee walii beeyne dorgommii keessa seenne yoo mo'anne fudhanne yoo mo'amne kennine uummata Oromootiif Oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaabna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hun jaaniini naggana taraan teenyan dhufe. Taraas yoo taate biyya ormaati taraa salfiin qabanne. Waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amnu. Filannoo isaatiin yaada qabnu, imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu. Lafa keenya uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne ummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan ummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaafa Afrikaatii ta'u ka shuruuf kaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf wal hubannaa hooggansaa gaafata, waliin hojjechuu miseensaa gaafata, deeggarsaaf dhiibbaa uummataa gaafata, gargaarsa rabbii gaafata. Ka biraa shellaqannaa alagaan barbaachisu jechuudha. Kanuma gahaan. Akkuma yeroo hunda qeerroodhaan jedhu hedduun keessa manguddoo dhugaa qabna qabnu. Dhugarraa gorree kijiba takkittiidhaaf danga ormatti hin dabarru dhugaa ormaa hin hirrifnu teenya immoo dabarsinee hin kenninu. Kaleessas tokkummaan kaane. Qawwee osoo hin qabaatin dukkana keessatti abboonni keenya ijatti babaasanii tokkummatti waan amananiif
duu osoo beekanii ofii hafanii qabsoo baraarsinan jenne dhabamnee tokkummaa Oromoo dhiiga keenyaan dhaabsina jedhanii Magarsaa Bariifaan wareegamanii nu uuman jechuudha. Tokkummaa Oromoo qabna tokkummaadhaan qabsoofna chirichaaroodhaan hin qabsoofnu chirichaaroodhaaf hin gurguramnu jechuudha. Miira qofaan hin oofamnu. Hawwii qofaan hin oofamnu. Beekumsa qabnu. Gorsa abbootii teenyati. Fakkeenya addunyaa walitti fidanne tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masaqamna. Humna teenyan, hojii teenyan, tokkummaa keenyan, dhugaa keenya qabanne Rabbiin gargaarsifannee ni injifanna. Nagaan naa bulaa galatoomaa.